jirtu ashamaa akkam jirtu harka fuunne hordoftoota fi daawwattoota Firuu Caaluu Tiyuub jirtu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirra asii achi naannofne dhufne har'ama waan bareedaa tokko dhufneerra oduu gammachiisaa tokko qabna. Oduu gammachiisaa wayii yuutuubaroota jalqabaa kana riif jalqabaa jirtan woochaaworiin isin barbaachise jirtu taanaan chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa. Waan addaa isiniif fidee dhufeera. Turtiiwwan gabaabaa keessatti amma fakkeenyaaf isin ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 yoo baay'ate akka kanatti guutuu liivii seentanii maal seentanii garuu haala addaatiin yuutuubii chaanaala keessan guddifachuu barbaaddan woochaaworii guyyaa tokko keessatti sa'aatii haga 300 200 haga 300 hojjechaa waan jirruu fi yoo barbaaddan dhugaa baatonni jiru isaan irraa dhaga'uu dandeessu. Hojjechiifachuu barbaaddu ta'e bilbilawwan as jala jiran argaa jirtan bilbila kana tuqaatii kool yookiin telegiraam irra nu barreessaa, waasaap irra nu barreessaa, bakka jirru hundumattuu jirra. Haalli isaa tarii isinii galuu dhiisuu danda'a. Guyyaatti sa'aatii yoo xiqqaate inni xiqqoosaa sa'aatii 150 inni guddaan haga sa'aatii 300tti hojjechaa waan jirruuf hundi keessan irratti hirmaachuu dandeessu. Kaffaltiinsaa haala isin hin miineenidha. Bilisa hojjechuun hin jiru miti. Otoon isin hojjedha jedhe isinis bilisa nan hojjechiistani waan ta'eef haalli kaffaltiisaa ijoollonni yookiin chaanaaliin viidiyoowwan liivii dhedheeraa qabaate viidiyoo 10 bisaa ol sa'aatii tokko walakkaa bisaa ol ta'e woochaaworii ofiisaa haga sa'aatii 2000tti haga sa'aatii 2000tti ga'eera taanaan 1800 2000 ga'eera taanaan kaffaltiinsaa hin hir'isa jechuun maal sitan gidduutti haalli kaffaltiinsaa woochaaworii 2000 warri geessan 1800 haga 2000 warri jirtan 2000 gadi yookiin 1800 gadi ta'ennaan sa'aatiin ni rakkisa waan ta'eef kaffaltiin sa'aatii tokko qarshii takkaa fi saantima 25 haga 50tti diskaawuntiidhaan haga saantima 25tti hojjechuu dandeenya jechuudha. Qarshii biyya kanaa jechuudha. Qarshii tokkoo fi saantima 25 yoo sa'aatiin baay'ee gadi bu'aa ta'e mana dhibboota keessa jira mana 200 100 jira ta'e qarshii tokkoo fi saantima 50 jechuudha sa'aatiin tokko. Kanarraa kana ta'e sa'aatiin 2000 ol fakkeenyaaf namni tokko sa'aatii 2000 yoo qabate isaan akkasii immoo woochaaworii jechuuf saantimni irra hin jiru qarshii tokkoon hojjenna. Baay'ee miti nama miidhuu akka waliin miinetti hojjenna wal guddisna wal faana guddanna jenneetu. Kanaafiyyuu woochaaworii sa'aatii 2000 ol taanaan qarshii takkaadha 2000 gadi naannoo 1800 haga 2000 gidduu taanaan qarshii takkaaf saantima 25 700 gadi taanaan qarshii takkaa fi saantima 60 nan barreessa iskiriinii irratti bilbila kana gadi jiru bilbila kana jiru argitu mini isa fuutaniitu hello yookiin immoo Firuu Caaluu irratti isinii darbaa kuni wal gargaaruuf tarii isin fayyadaa isinis kuni sa'aatii guutuu jechuun amma bakka ulfaatu nan beeka argeera dabarsee keessan darbee waan ta'eef jechuun tarii waan baay'ee irraa argata jechuu dandeessu. Yaadame isin sa'aatii tokko durii tokko hojjechuu jechuun namatu yaada kana naaf dhiyeesse akka carraa namaaf woochaaworii toon hojjedhu na argeetu abbichi maaliif jettee piroomooshinii isaan hojjetattu namni haa fayyadamu naan jenna. Tole namni yoo dhufe gabaa yoo dhufe nan hojjedha haala kanaanii jedheetan maxxansuu yaadee warreen fedhii isaa qabdan qofti wal amanuun gaariidha. Dirqama haala hojii keessa ammoo tokkoon imeeliin dirqamadha. Imeeliin kennama. Wal amanuudhaan hojjennaa waan nu godhuun qabu kan namaas imeeliin nama waan naa godhuun qabu imeelii keessan kennitanii woochaaworii monitaayiz godheetan monitaayizii appilaayi gaafa jedhu yeroo sanan kennaaf namichaaf jechuudha. Bakka fixee taataasaa fixatee taa'aa jechuudha. Kanaafiyyuu
warreen kana kanatti fi keessaan na quunnamuu barbaadan WhatsApp, Telegram, Facebook kuno isinii kaa'ee jira. Bilbila sana qabattanii na duukaa haasa'uu dandeessu. Guddaa galatoomaa warreen fedhii isaa qabdan qoftidha isin dirqamsiisuuf otoo hin taane wal gargaarra kan jedhudha. Kaffaltiin isaas haala isin miidhu natti hin fakkaatu. Dirqama ammaa nam tokko viidiyoo 10 liibii 20 qabatoo ta'e sa'a tokko walakkaa ol wochaawarii hin qabu. 10 20 qabatoo ta'e dirqama meeqaan hojjechiisa jechuudha. Sa'aatii 1000 qarshii tokkoof saantiima 50 yoo ta'e walumatti birrii 6000 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kaffaltii haala maaliis ergi eegallee maal akka ta'e keessaan ol duukaa haasofna. Guddaa galatoomaa amanamummaadhaan hojjenna. Warreen fedhii qabdan warreen nama amanuu dandeessan qofti wal faana hojjenna. Dhumarratti otoo isinitti himi. Sa'aatiin 1000 qofa dhaabbata miti. 1000 qofa miti. 1000 maaliif beektu tarii viidiyoon keessan koopiraayitii qabaachuu danda'a. Tarii reused content isinitti kennuu danda'a. Kanaaf viidiyoo kaasaa isiniin jechuu waan danda'uuf sa'aatiin 1000 ol deema. 1100 1200 tirfiin dirqama barbaachisa. Irra darbaa dirqama barbaachisa jechuudha. Kanaafuu irra darbaa sana nuu kaffalaa jenna miti. Otoo hojjechiifattanii haga sa'aatii 1000 qofatti kaffalama kaffaltiin. Inni 200 inni 100 maali inni 50 inni 100 maal haa ta'u kan keenyadha. Sponsora taana platinum jechuudha. Bye. Subscribe.